የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ አትጃጃል፣ ለገነባኸው ግንብና ድንጋይ አትስገድ እና ስለዚህ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ይልቁን እንደው ወዳና ወዲህ ብላችሁ 10 ኪሎ ሜትር ላይ ቆማችሁ እንዲህ ብላችሁ ከምትሰግዱ ነገራለሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ተመለሱ ነው የሚባለው። ተመለሱ። አዎ ምንም አያዋጣም። ሰው ሆይ ጌታን ያልተቀበልክ በየቦታ ያለው በኢትዮጵያ ዙሪያ በሙሉ ያላችሁት ቀኑ ደርሷል። ቀኑ ደርሷል ልንሰብሰብ። ቀኑ ደርሷል ልንቀበል ጌታችን። ጆሮ ያለው ይስማ። Oduu angafootaatinan eegala. Oduu naasisaa dhaga'ameen icciitiin artistoota bebbeekamoo ifatti saaxilame. Dhoksaadhaan mana daktaraa yookaan ammoo mana muraa deemaa akka turanii fi afurichaafis aarsaa dhiyeessaa akka turan Raajii Joosii ragaadhaan isaan saaxile. Bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Waa'ee faarfataa Masfiin Guutuutii wal qabatee odeeffannoon haaraan bahee ni jira. Isaa fi odeeffannoo biroollee kan isin biraan geenyu ta'a. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristaanummaa wayita karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qooda. Like, share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baha. Kallattiidhaan gara odeeffannoo yeroo kanaaf qopheeffannetti wal wajjin hadabarru. Gara hoduu bal'inaan qabanneetti sin dabarsa. Odeessa keenya jalqabaatiin dhimma faarfataa Masfiin Guutuutii wal qabatee odeeffannoon haaraan bahee ni jira. Innis faarfannaa isaa hedduudhaan kan nu eebbisee fi faarfannaawwan isaa hanga har'aatti illee kan dhaggeeffatamanii fi jaallatamummaa guddaa kan argatan akkasumallee jireenya namaa keessa seenuudhaan Waaqayyoo hojii isaa kan ittiin hojjete abbaa faarfannaa hedduu ajaa'ibsiisaa akka ta'es beekamaadha. Egaa abbaa faarfannaawwan kanneenii kan ta'e faarfataa Masfiin Guutuu albeema isaa Tashaagar Yaalaa'uuf konsertii qopheessaa akka jirus dhagahame. Faarfataa jaallatamaan kun egaa albeema isaa Tashaagar Yaalaa'u akka addaatti kan dhaggeeffatamee fi daangaadhaa hanga daangaattis kan dhaggeeffatame yoo ta'u faarfannichi dhaggeeffatamuu isaa caalayyuu ammoo namoota baay'ee jaalala wangeelaatiin kan mo'ee fi karaa jireenyaa irrattis kan geggeesse ture. Baay'ee kan nama dhibu ammoo albeemni Tashaagar Yaalaa'u erga bahee waggoota 20 guutuuf waggoota qubaan lakkaa'aman qofatu hafe. Haa ta'u malee ammas dheebuu guddaa fi jaalala guddaadhaan kan dhaggeeffataman ta'uun isaa albeema ajaa'ibsiisaa fi seena qabeessa ta'uun isaa adda isa taasisa. Faarfataa Masfiin Guutuu turtii waggoota hedduu booda qophiiwwan adda addaatiin galma barkumee keessatti akkasumallee iddoowwan adda addaa irratti konsertii adda ta'een dhufaa jira. Bitootessa 16 sanbata xiqqaa guyyaa keessaa sa'aatii 9 jalqabee galma barkumeetti kan adeemsifamu yoo ta'u egaa sanbata xiqqaa fuuldura keenya jiru guyyaa keessaa sa'aatii 9tti hundumti keessaniyyuu lafa sanatti argamuudhaan konserticha irratti akka hirmaattan jechuu jaallanna. Egaa faarfataa Masfiin Guutuu yeroo ka'u faarfannaan isaas waliin ka'u. Haa ta'u malee faarfannaan isaa faarfataa baroota keessa darbanii jiraatan akka ta'ee fi jireenya namaallee kan jijjiiru akkasumallee dhageettii hedduus kan horatedha. Akkasumallee hojii wangeela hojjetuunis jaallatamummaa fi beekamtii kan argatee fi dhaloota hedduus dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisatti kan waame ta'uusaa daawwannee jirra.
Kanaan dura odeeffannoo isiniif qoonnee turreen faarfataa Masfiin Guutuu gara biyyoota garaagaraa adeemuudhaan labsii wangeela karaa gubbaa irratti taasiseen baay'olii dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti akka dhufan taasisee ture. Ol waaqa irratti fayyuun lubbuu tokkootiif iyyuu gammachuu guddaatu ta'a. Egaa karaa faarfataa Masfiin Guutuu dargaggoonni baay'een akkasumallee abbootii fi obbolaa shamarranii dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisatti dhufuu isaanii daawwannee jirra. Bitootessa 16 sanbata xiqqaa fuuldura keenya jiru galma barkumeetti konfiraansii guddaa faarfataa Masfiin Guutuutiin qophaa'e kana irratti akka argamtan jecha dhaamsa keenya dabarsuu jaallanna. Odeessa keenyatti aanuun ammoo oduu naasisaa dhaga'ames ni jira. Kanaanis icciitiin artistoota bebbeekamoo dirree irratti saaxilamuusaa daawwannee jirra. Dhoksaadhaan mana muraa deemaa kan turanii fi addunyaa afurichaafis artistoonni aarsaa kan falaa turan karaa Raajii Joosii ragaadhaan akka saaxilamanis daawwanneerra. Sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti as ba'uudhaan raajiiwwan adda addaa osoo dubbatu ergaas osoo dabarsuu kan beeknu Raajii Joosii waa'ee artistootaa fi sirbitootaa icciitii osoo baasuu daawwachuu irrattis argamna. Kanaafuu Raajii Joosii artistoonni fi sirbitoonni baay'een hojii afuricha hamaa akka adeemsan ibsee dubbateera. Haasaa isaatiinis bakka Samireet Aaddoo Kabree jedhamu irratti haala nama ajaa'ibuu fi nama dinquun bakka waaqeffannaa baay'ee itti dhiyaatu ta'uusaadha. Hundi keenyayyuu akkuma beeknu biyya keenya Itoophiyaatti dhoksaadhaan hojiiwwan seexanaa kan itti raawwataman akkasumallee bakka waaqeffannaan itti dhiyaatu akka ta'e ifa ta'ee osoo jiru haa ta'u malee hunda keenyayyuu haala baay'ee nama dinquun bakka Samireet Aaddoo Kabree jedhamu kanatti sirbitoonni fi artistoonni hedduun argamuudhaan aarsaa dhiyeessaa akka turanis dubbatameera. Kana malees namoonni adda addaas Faransaay irraa, Jibuutii irraa akkasumallee biyya keenya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa dhaquudhaan bakka waaqeffannaa baay'ee itti dhiyeessan akka ta'es dubbatame. Kanaafuu dubartii kanaan kan saaxilame Aaddoo Kabree yookaan ammoo afurri muraa kan ka'e namoonni ni fayyina jechuudhaan ergaa fudhachuudhaaf akkasumallee carraa fuuldura isaanii jiru beekuuf ergaas fudhachuudhaaf sirbitoonni fi artistoonni hedduun lafa sanatti argamuudhaan aarsaa dhiyeessaa akka turan akkasumallee qarshii, warqii fi aarsaa kan biroollee dhiyeessaa akka turanis dubbatame. Kanaafuu lafa sanarratti namni kamiyyuu fedha isaatiin yookaan ammoo guyyuma tokko ta'ee ka'ee eeyyama malee lafa sanatti argamuun akka hin danda'amnes daawwanneerra. Waggaatti yeroo lama afurri Aaddoo Kabree cuubbaa sababa godhachuudhaan waaqeffannaa geggeessa. Keessumayyuu ayyaana cuubbaa irratti bifa adda ta'een waaqeffannaa isaa akka geggeessus dubbatama. Egaa dubartiin afurri kun keessa guute jawweewwan 7 ol kan qabdu akkasumallee jawweewwan kunis isheedhaaf kan abboomaman kana malee jawweewwan kanaaf aarsaa bunaa akkasumallee aarsaa dhiigaa fi kanneen biroollee akka dhiyeessituufis dubbatame. Raajii Joosii akka ibsetti yoo ta'e jawweewwan kunneen yeroo keessummaan dhufanitti fuuldura isheetii kan deeman yoo ta'u haa ta'u malee eegdonni ishee isaan akka ta'es ibsee osoo dubbatu daawwannee jirra. Jiraattonni lafichatti argamanis waa'ee dubartii afurichi irra bulee yeroo dubbatan lafichatti artistoonni hedduunii fi akkasumallee sirbitoonni kana malees namoonni dhuunfaa hojii daldala garaagaraa irratti bobba'anis dhufuudhaan aarsaa akka dhiyeessanis ni dubbatama. Kanaafuu afura amaa isheerraa mul'atu irraan kan ka'e sirbitoonni fi artistoonni beekamtii olaanaa qaban dhaquudhaan aarsaa dhiyeessanii fi akkasumallee afuricha hamaa qooddachaa akka turanis ibsamee jira. Mukkeen dhaabbatan lama irrattis waaqeffannaa geggeessiti ture. Kanaafuu mukkeen sana irratti haala baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama raajeffachiisuun warqiiwwan adda addaa, birrii mormaa akkasumallee qubeellaa itti dabalees qarshiiwwan adda addaa kana qofa osoo hin taane gosa nyaataa waaqeffannaan ittiin geggeeffamus mukicha irratti fannisuudhaan adeemsisaa akka turanis dubbatama. Egaa macaafa qulqulluu keenya irratti akkuma barreeffamee jiru Attuun kan dhufu ajjeesuuf, qaluuf akkasumallee balleessuuf malee homaafiyyuu dhufu jedhamee akkuma barreeffame jireenya baay'olii haalli ittiin balleessaa jirtus mul'achuu irratti argama.
Egaa biyya keenya Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti artistoonni fi sirbitoonni argaman hojii afuura muraa kana keessatti akka jiranis Raajii Joosii ibsee dubbachuu isaa daawwannee jirra. Kanaafuu gara hojii afuura kanaa adeemaa kan jirtan sirbitoonni bebbeekamoo fi artistoonni karaa badiisaa kana irraa deebi'uudhaan gara karaa jireenya isa sirrii ta'e irra akka geggeeffamtan jecha dhaamsa keenya dabarsuu jaallanna. Egaa dubartiin afuura addoo kabree kanaan geggeeffamaa turte yeroo ammaa kanatti bara dulluma isheetti yookaan ammoo ofii isheef waan tokkollee godhachuu yeroo dadhabdee jirtu kanatti akkasumallee yeroo dadhabbii ishee kanatti afuurri hamaan kan dhufuuf balleessuuf waan ta'eef yeroo ammaa kanatti ishee gargaaruuf yookaan ammoo namni dhuunfaan harka ishee qabu irraa fagaatee kophummaadhaan gargaarsa namaatiin jiraachaa akka jirtullee dubbatamee jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaafii qabdan koomenti irratti nu qooda like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.